keenya qabsoo bara dheeraa gaggeessaniin saba keenya tokkeessanii daangaa keenya sararanii afaan keenya dandamachiisanii aadaa keenya kunuunsanii sabboonummaa nutti horanii imaanaa nutti dabarsanii jiru. Qabsoon yeroo adda addaatti gaggeeffame gulantaadhaan bu'aa argamsiisee as ga'ee jira. Jijjiirama bara 1991 hordofee dhufeen guutumaan guutuutti abbaan biyyummaa keenya mirkanaa'ee hooggantoota ofii filanneen buluu yoo dadhabne iyyuu daangaa seeraan beekame keessatti afaan keenyaan barachuu fi fayyadamuu irra geenye turre. Gaaffileen saba keenyaa kanneen hafan deebii ni argatu jennee osoo eegnu cunqursaan daranuu hammaatee qabsoo bifa haarawaan gaggeeffameen sirnichi kufuu danda'ee jira. Haa ta'u malee murni aangootti ol ba'ee ammas gaaffii saba keenyaa fi saboota cunqurfamoo biroof deebii ni kenna jedhamee osoo eegamu sirna federaalawaa sabdaneessa heera mootummaan raggaasifame diigee gara sirna qeenxeetti jijjiiruu eegale. Haaluma kanaan hojiirra yoo ooluu baatan iyyuu mirgoonni heera keessatti tumaman ifatti dhaawataan diigamanii waanuma eenyummaa keenya agarsiisu tokkollee hanga dhabnurra geenye. Walumaa galatti abdiin bara 2018 ture fashalee sirni dimokiraasii fi walqixxummaa ijaaramuun hafee siyaasni burjaaja'ee nageenyi boora'ee dinagdeen kufee Oromiyaan dirree lolaa fi dirree beelaa taatee jirti. Waggoottan darban torban gochaalee hamoon sirnoota kamillee keessatti ta'anii hin beeknetu uummata keenya irratti raawwate. Qabeenyaa isaa saamuu fi saamsisuu irra darbee bakka ajjeechaan gara jabinaa irratti shaakalamu ta'e. Mormarraa muranii mukarratti fannisanii itti sirban. Haadhaa fi abbaa biratti rasaasaan addatti tumanii ajjeesan. Fayyaatti gogaa irraa baasan. Fayyaatti biyyee itti deebisanii awwaalan. Ajjeesanii reefka harreetti fe'anii gabayaa naannessanii itti sirban. Waggoota kana keessa waan ijaan arguu fi gurraan dhaga'uu hin malle baay'ee keessummeessinee as geenye. Har'a kanasitti wal geenyeef miidhaan nurra ga'e walitti himnee boonyee wal boosisuutiif miti. Waan darbirraa barannee gara fuulduraatti socho'uutiif malee. Sirni amma jiru kun dhaabbilee siyaasaa Oromoo dadhabsiisee tokkummaa uummataa diiguu irratti milkaa'ee amma garuu deebinee adeemsi keessa turre nus uummata keenyas kan kasaarse ta'uusaa barree kana hubannee wajjin teenyee mari'achuu fi kallattii qabsoo akeekuun ala daandii biraan akka hin jirre hubannee walga'uu keenyaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Kana gochuu dadhabuu keenyaan sirna hamaa kana ofirra tursinee uummata keenyarra dararaa guddaan akka ga'u gochuu keenyaaf itti gaafatama fudhachuu qabna. Dhaloonni amma jiru qofa osoo hin taane inni sichi dhufullee idaa akka dhaalu qabeenyi silaa isaa malu ormaan akka saamamu waan gooneef badiin keenya guddaadha. Abbootiin keenya wareegama lubbuu itti kafalanii bu'aa qabsoo isaan nu biraan gahan ofittummaa waliigaltee dhabuu fi of tuulummaa keenyarraan kan ka'e tikfachuu dadhabnee tokko tokkoon sharafamee nu harkaa bahuu gochuu keenyaatiif dhiifama gaafachuu qabna. Maan booda isa darbe gurgurfachuu osoo hin taane tokkummaa keenya cimsannee sirna uummata keenya dararaa jiru kana ofirraa kaasuun dirqamaa fi itti gaafatama keenya ta'uusaa beekuu qabna. Qabsaa'onni fi beektonni Oromoo tokkummaa walgeettii kanaatiin har'a mirkanaa'e tokkummaa keenya cimsannee daran itichannee
uummattoota cunqurfamoo biroo waliinis hariiroo keenya tolfannee qabsoo isa xumuraa gaggeessuuf waadaa walii seennee bahuu qabna jedheetiin amana. Galatooma. Obbo Baqqalee Garbaa yeroo si kenname dursitee baay'ee nu xumurtee jirta. Ulfaadhu baay'ee galatoomii siin jenna. Haaluma kanaan akkaataa sagantaa qabanneen itti aanee Obbo Jawaar Mahammad dubbii nuuf taasisa. Obbo Jawaar Mahammad waltajjiin kan keetii fudhadhu. Dhaga'amani? Eeyyee. Akkam jirtan isin hundinuu baga foddaa kanaan wal agarre. Dr. Itaanaaf Dr. Milkeessaan dhugatti waan ajaa'ibaatu hojjechaa jirtanii. I'm proud of you. Waan guddaa dalaguu jirtanii tuuta kana mara waliif fiddanii waan uummanni keenya hawwuu fi waan qabsoon kun gaafatu taasisaa waan jirtaniif galata guddaa qabdanii. Warra yeroo dheeraa wal beeknuu fi yeroo dheeraa saddaan fagaannee turre gara foddaa kanaan wal arguu keenyaafis hedduun gammadda. In particular Professor Muhammad Hassanii fi Professor Asfaa Jaalataa waa jechuun barbaada. Dhaloonni keenya kunii fi nullee dulloomne warri nu duuba bakka Oromoon tun irraa kaatee irra geesse appreciating godhuu dhabuutu jira. Gaafa akkuma waanuma asitti isaan arguuf hin jira. Hayyoonni irra foddaa kana guutanii kana duubaan hedduu kumaataman jiran kun gaafa hin jirretti gaafa waa'ee Oromoo dubbachuu fi waa'ee Oromoo barreessuu qaanii turetti yakka turetti xiqqaatu ta'ee mul'atutti hayyoonni kun lamaanii fi warri biraa kacarraa biyya lixaa dhaquu carraa argatan waa'ee Oromoo barreessuudhaan waldaa qorannoo Oromoo barreessuudhaan isaan jalaan warri dhufne kun dhugatti mansalaala nu ta'anii jechuudha. It's very important to recognize where we came from and those who paved the way for us. Kanaaf I just want to say thank you on behalf of my generation. Isin lamaan dabalatee hayyoonni kun ijoollummaarraa kaaftanii hojii keessaniin producing knowledge. Uummata akka keenyaa ka odoo seenaa qabu seenaan isaa irraanfatame, ka osoo haqa qabu han isaa awwaalame, bara qaanii ta'e san keessatti hojjettanii asiin nu ga'uu keessaniif hedduu galatooma. Ammallee umrii fayyaa guutuu wajjin umriin keessan haa dheeratu. Warra akka Dr. Itaanaa fi akademik paazii irra deemtan immoo abboota keenya kana caalaa gara fuulduraa akka hojjettan abdiin qaba. Jaallan dur waliin bifa adda addaatiin qabsaa turre Iskaayil, Tsagish, Guutuu, Dr. Muhammad asirratti arguun kiyya hedduun gammada. And of course gurbaa goda kiyyaa immoo abbaa goda kiyyaa Dr. Bayaan bagan si arge. Baqqalaa Garbaa immoo jaala qaallittiiti. Baga wal agarre isa gurri union jechuumaa fi waan guddaa irraa baranna wal deemuun kun waan guddaa kanaan cimnee deemuu qabna. Qabxuma lamaa sadeen tokko kaasuun barbaada. Haalli Oromoon amma keessa jiru hedduun keessan dubbattanii jirtanii waan beekamaadha. Oromoon miidhaa gabalamaaf saaxilamee jira yeroo ammaatti. Gama tokkoon kallattiidhaan ajjeefama, kallattiidhaan saamama, kallattiidhaan beelaan miidhama. Oromoon sirnoota gita bittaa alagaa hedduu jala ture. Waggoota dhibba jechaa turre. Waggoota dhibba bara gabrummaa jechaa turre san keessatti namni keenya du'e walii yoo eda'ame kan waggoota torban kanaa hin ga'u. This is not an exaggeration. This is statistical fact. Uummanni keenya sirna abbaa lafaa sirna fiudaalaa Hayilasillaasee irratti fincileet qabsootti seene. Saamichi sirna Hayilasillaasee jalatti godhame kan amma godhamaa jiruun walgituu hin danda'u. This is a statement of fact. Kallattiidhaan miidhaa, ajjeechaa, hidhaa, salphachuu akkaan argin jala seene gama diinagdeetiin materiyaal illee ogaa fudhanne saamamuu wanti amma biyya isaan keessatti by the way Oromiyaan addatti kan miidhaaf saaxilamte akka bara kanaan jiru. Gosa gibira dabalatee gosa saamichaa qonnaan bulaan kun kan milishaa, kan poolisii, kan paartii, kan gunaa buusaa gonofaa,
kan bulchiinsaa kan waajjira dhaabaa jedhanii irraa saaman naannoo biraa keessa jiru Oromiyaa malee. Yoon tarreesse namni guyyaa adii mana hidhaatii fuudhamee gabayaa keessatti kan rashanamu namni Itoophiyaa keessa bakka adda addaatti ajjeefamaa jira. Gaafiin hin jiru. Guyyaa adii ilmi namaa odoo u'uu jedhu haadha duratti akka sargiititti kan rashanamu Oromiyaa keessa qofa Itoophiyaa keessatti warra. This is the special privilege accorded to Oromos today. Kuni waan miti namni jedhu I'm happy evidence dhaan mormuudha jechuudha. So miidhaa gama lama hoggaan jedhu gara tokkoon miidhaa takkaa irra hin gahin kallattiidhaan murna Oromoo keessaa bahee gateettii Oromoo irratti taa'ee aangoo qabate kanaan miidhaan takkaa saba kanarra gahee hin beekne gahaa jiru. Miidhaa lammataati immoo jira. Oromoo jala dawachuudhaan mootummaa Oromooti jechuudhaan saboota hunda ciniinee diinumtu godheera. Warra Tigraayin wal fixee, warra Amaaratiin wal fixaa jira. Somaaleedhaan walitti bu'ee jira, Eertiraadhaan walitti bu'ee jira. Ummatoota kibbaa hoo nu wajjin cunqurfamaa ture yeroo dheeraadhaaf. Hattuuf waslaattaa isaan keessaa baate guuree aangoo irra kaa'ee saamsiisaa, ajjeechiisaa, salphisaa jira jechuudha. Ummatoonni kun kan nu hubannu kana nuun arganii, kan nu miidhamnu kana nuun arganii, Oromootu hattuu nurra shuumee nu saamsisaa jedhu jechuudha. Kanaaf miidhaan lammataa maali? Duris diina qabaachaa turre gaafiin qabu bakka irraa kaane Profeesar Maammaffaan haasa'uu danda'an. Diinummaan dur garuu it was offensive. Nurratti dhiibamneetti ka diina nutti. Har'a garuu maqaa keenyaan waan bu'aa hin qabneef waan dantaa Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef. Bu'aa uummata Oromoo bal'aa dhiisiti. Bu'aa murna aangoo irra jiruutu waan tarkaanfachiisuu hin dandeenyeef kaanii kaan tuttuqanii biyya keessa saboota hundaan wal lolanii Oromoos wal lolchiisanii ollaatti immoo biyyoota Somaaliyaa wal lola, Jibuutiidhaan wal lola, Keeniyaadhaan wal gaarreeffannaa jira. Lola Suudaan keessa garee tokko seenee wal lola keessa jira jechuudha. Eertiraadhaan wal loluudhaaf deeme. They have turned the whole region against us. Gama tokkoon nu ajjeesu nu saamu, gama kaaniin immoo bitaa mirgaan bahaa dhihaan kaabaa kibbaan diina irratti uumanii jiran jechuudha. Kanaaf rakkoon akka amma Oromoo mudattee takkaa saba kana mudattee hin beektu. Kanaaf sirni kun rakkoo kana hunda waliin gahee irra caala badii fi dongora ofii hojjeteen yeroo ammaa laaffatee gara qarreera gahaa jira. Yoo kan jabaannu taate rakkoo kana jala uummanni kun yookiin dhibaa yookiin itti hammaatti. Sirni kun yoo uummanni kunii fi hoggansi isaa waliigalee sirna kana akka isaa ta'utti ofirraa geggeesse, kallattii isaa ta'utti ofirraa jigse, bakka inni irraa jige san odaa dhaabbatee caayaa isaafis ta'u, sabaa sablammii biraafis ta'u ijaarrachuu danda'a. Callisee yoo eegu taate hoo maqaa saba kanaa, mataa saba kanaa qabatee jiguudhaan saba kanaa fi biyya san balaa hamaadhaaf saaxiluudhaaf qarreera jira jechuudha. Maaltu nu barbaachisa? Akkuma hangafoonni keenya hedduun jettanitti yeroo ammaa tokko hoggansi mataa walitti qabatee muuxannoowwan kaleessa dabran, muuxannoowwan biyyoota biraa irraa barachuudhaan akkaataa ce'umsi kun itti saffisuu fi akkaataa ce'umsi kun osoo hin butamin, osoo hin daddaaqin, osoo hadiidaan bahin dantaaf nagaa uummata keenyaa akkasumas kan biyya keenyaa eegsisuu danda'uun karaa qopheessuun barbaachisaadha. Maal jechuun jira? Ce'umsaaf yeroo adda addaatti wal qeeqaa turre. Ce'umsa bara 1991tti warri qeeqamaa ture jira. 1974tti warri qeeqamaa ture jira. 2018tti immoo warri ture qeeqamaa turre. Kana hunda cumulatively xiinxallee maaltu dongorre, maaltu hanqate, bakka hanqate akkamitti guuttanna, akkamitti jabeeffanna, ce'umsoonni biyyoota biraa hoo maaliif gufata, maaliif milkaayan, kan gufatan irraa maal baranna, kan milkaayan irraa maal baranna jennee ce'umsa sadarkaa sadii baasuu barbaachisa. Tokko barii sirnichi kufu immediately harcaatiin biyyaa akka hin uumamne. Rakkooleen nageenya walitti bu'iinsi amma jiru kun akka hin hammaanne
qaamonni fagoof dhihoo harka keessanii irra caalaa akka hin borcineef interim administration jaaramu irratti mataa walitti qabatanii balbala cufatanii karoora baasuu gaafata. An immediate post Abiy era. What I plead with you. Biyya akka malee laaffattee waan jirtuuf. Biyya akka malee laaffatte dhukkubni hedduun keessa jiru waan taateef bariin namichi kun kutu ce'umsa qofaaf osoo hin ta'in itti fufiinsa saba kanaatiif fi biyya kanaatiif hedduu murteessaadha. So the next day maaltu ta'uu qaba? Bulchiinsa akkamitti jiraata? Jeequmsi akka nammaanne, walitti bu'iinsa akka nammaanne, wal shakkiin akka nammaanne, namni mataa akka walitti qabatuuf ammumarraa itti qophaa'uudha gaafata. Sadarkaa lammaffaa the transitional period. The interim period, then the transitional period. Transitional period san keessatti sirna akkamii ijaaruu barbaanne? Oromoo jidduutti, uummatuma keenya jidduutti sirna akkamii ijaaruu barbaanne? Fuulduree akkamitti ilmaan keenya dhaalchisuu barbaanne? Saba sablammoota biyya keenya jiran wajjin akkamiin jiraachuu barbaanne? Biyyoota ollaa keenyaa wajjin akkamiin jiraachuu barbaanne? Kan jedhu yeroo heeraaf seerri imaammanni itti dibeet godhamu, itti tumamu, itti wal falmamu, itti walii dhiifamu. Kan ta'u yeroo hammamii dheeratuu qaba kan jedhus ammumarraa irratti mari'atamuudha qaba jechuudha. Sadaffaa irratti kan seennu filannoodha. Uummanni keenya kan qabsaa'e sirna abbaa irreetiin buluu osoo hin ta'in sirna mootummaa ofii filateen seera ofii tumateen buluudha. Kun immoo filannoo gaafata. Seera filannoo, adeemsa filannoo, yeroo filannoo kan akkamiiti kan goonu kan jedhu saniifillee qophaa'uu barbaada jechuudha. This is an urgent task. An urgent task. Wanti sirnittiin hanga ammaatu irra tureef wanni namni tokko biyya keenyas uummata keenyas goolee maqaa nu balleessee mataa nu nyaatee bakka deemee mataa qabannee saalfannee jiraannuu fi humna qabaatee biyya bulchaa waan jiruuf aangoo qabaateeti miti. Warri gamaa gamanaa siree isaa qabatee deemuyyuu yoo gadi dhiifne wajjin banna biyyatu wajjin bada jedhee sodaatanii malee lafaan ga'uudhaaf qophiidha. San immoo they are expecting, they are awaiting from the intellectual, from the political class to provide a roadmap, a viable, convincing, reassuring roadmap qopheessuu barbaada jechuudha. Kana qofaa miti keessattuu akka Oromootitti ce'umsatti aanetu miidhama hama uummata keenya irra gahe, cabinsa hama uummata keenya irra gahe. Uummanni keenya wal dhiigse, uummata keenya akka wal dhiigsu godhan. Uummata kana waliif fayyisuu, ollaa keenya waliif fayyuu, walii araaramu, reconciliation guddaa dhagaa. Diinagdee laamshee, diinagdee diigame kana deebisanii ijaaruudha barbaada. We need to engage in reconstruction. Kun hundaaf immoo merit based leadership, well thought out strategy qopheessuudha nu barbaachisa. Kuni waan ammatti televizyinii irratti kana jennu osoo hin ta'in ammaaf waamicha wadheessuudhaaf kan asirratti affeeramne gama kiyyaan akkasumas waahillee waliin hojjedhuun waan dandeenyu hundaan waan beeynuun warra beekurraa dhaggeeffannee karoora cehumsaa uummata keenyaa fi biyya keenyaaf ta'u. Uummata keenyaa fi biyya keenyaaf kophaa keenya osoo hin ta'in immoo sabaaf sablammoota bahaadhiyaa kaabaa kibba biyyoota ollaa keenyaas ta'e biyyi yeroo ammaatitti harka baay'ee keessa jira. Humnoota biyya sanirraa dantaa bitaaf mirgaa haa ta'u kaabaa kibbaa qaban wajjin wal hubachiisuudhaan ejjennoo keenya hubachiisuudhaan qophii keenya hubachiisuudhaan isaan eeguun osoo hin ta'in proactively akka nutti dhufan eeguu osoo hin ta'in itti dhaqnee hubachiisuudhaan qophaa'uudha nu barbaachisa. Kanarratti egaa gara fuulduraa bal'inaan kan mari'annu ta'a. Galatoomaan isiniin jedha. Jawaar Mohammad baay'ee guddaa galatoomii sa'aatii akka gaariin nu xumurte ulfaadhu haaluma sagantaa keenyaan kan itti aanee dubbii nu taasisu Profeesar